Boka akka jabki fannifannee deemnu feetere. Akka jabki fannifannee deemnu feetere. Akka jabki fannifannee deemnu feetere. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu isin jechaadha. Hordoftoota kabajamtoota kan uummata Oromoo hundi keessanuu arraan tanaaf firoo maal qabatee dhufe jechuun keessan oolantu wanni nan qabadee dhufe faayoo dhiifama gaafachuuf deemaa san keessaa immoo jechuudha. Shirta TV fi sooressaan jechuudha. Wallaahi billahi dureenuu iccitii gama raajuu waan saayibummaa walitti turre naa beeka jeetiin waa hunda isinitti himee akka isin gartee raajuu jala takaataan isinitti himee malee wallaahi na malee waa takka ejjechuu hin dandeessin jechuudha. Takka takkatti isin himaa dubbii teessan waan isin taatan isin hin beeku dubbii naatu si himee jechuudha. Sheekha atis dhageessee sheetatti baanan deemtee waan kana godhu jirta malee wallaahi kana achi waan takka hin beektu na malee ejjechuu hin dandeessan bakkaan ani hin jirre tarkaanfachuu hin dandeessan isin lachuu siif sooressaan illee dhageessanii kanaan alatti jechuudha. Ani wanni niin an isiniif himuu ture jechuudha. Takka takkatti dubbii waa'ee raajisa kana godhaa kana sooressa kana faayoo kana hilwaa kana godhaa jeetiin isinitti malee mee wallaahi naan achitti jechuudha. Jecha takka kana waan takka fiduu danda'a. Iccitii keessan waan isin godhaa turtan jechuu wallaahi isin jalaa baaseetiin jira. Takka takkatti waraqaa ati keessa fashaleetiin jira. Abbaa kiyyaa nuti agartee miti musliimoonni jirama booda harka raajuu seeneetiin jira kunuuti naafi isarra naafeeti hojii nyaanne naafi isa hojii nyaate dureenis dhageesse saniifuu waan ati hojii nyaanne keenya san waan taksii hojii nyaanne ati immoo siiriin ati deddeemtuun kun maali ilma musliima irraa hin eeggamtoonni kanaa sanii fi raajuun edana gorsee jechuudha. Akkasii waa hunda natti himee akka nama takkaatti hayyee jee forodhee ammaan tana ati waan akkanaa yoo danda'ante jechuudha dhiisuu dandeesse dhiisii sin jaatillee sanii achitti yoo dhiisuu baatte ani iccitii ta'e takka takkatti wallaahi himeetiin jira gabbaase wanni ati fiddu jechuudha amma booda takka numaa hin jirtu jechuudha. Hordoftoota kiyya maalii fi iccitii ta'an himuu deemtaa yoo jettan jechuudha. Ani nama osoo lubbuun jiruu qabdee harka jechuudha. Namni osoo lubbuun jiruu qabdee harka ani jechuudha. Maaliif jettanii osoo lubbuun jiruu raajuun gartee boolla qabdii akkamii ajaa'ibaa tana keessa na dhaabee jechuudha. San booda akaafaa fidatee isaanirra guuruu deemu awwa rabbii tokkochaan si qabee jeeni rabbiin gahee jechuudha raajuu sababa sanitti achi keessaa na baase an shaahadaa qabadhee jechuudha. Ani jechuudha amantanis amanuu baattanis anaa achi keessa jiru jechuudha. Quraana qabadhaa fidi jeeni nakkannee quraana qabadhee jechuudha. Sababa sanitti raajuun achi keessaa na baase jechuudha. Hadhaa meeqaan sababa amma saniifuu jechuudha. Ani ammaan tana achi keessa gizeen jiru sanii namni an wajjin dalaguu ture saa'imni kiyya. Bakka san keessa dhufee na hojii seenee qabrii hallayyaa boollaan qasiisan keessa na hojii seenee hin seenne jechuudha. Ammaan tana amantanis amanuu baattanis karaa tirri deebiitiin jira jechuudha. Iccitii tana wanni baasu deemuuf sheertattiif siifi sooressaan jechuudha. Wallaahi jaalatanii jibbitanii amma booda iccitii teessan takka takka baasisan jira fashaleessee ta'amma ganaan isin fashaleessee jechuudha. Waan isin himuu deemtanii jechuudha. Waan isin haasuu deemtan waan isin guni goonettee waliin mareen hunda fashaleesse wallaahi naanachitti waan takka wanni isin fiddan hin jirtu jechuudha. Dureenuu naatu qaxxii isiniitumuu jira dhageessanii waa takka wanni fiddan hin jirtu. Amma naafi raajuurra hojii nyaata jiru saayibummaa saayiba kiyya jabaadhaa walii deebinee jirre jechuudha dhageesse wallaahi waa takka wanni ati fiddan hin jirtu. Ta'a akkasiiti gamanumaanuu faayoodhaan dhiifama gaafachuu deemaa. Isinilleen hordoftoota kabajamtoota kiyya warreen natti artan ilmi namaa ni balleessaa hedduu takka balleessee dhiifamaan isin jaa anilleeni isinis dhiifama naa godhaadhaa pilees rabbumaaf jecha wallaahi waan akkanaa ganaa ittiin deebi'u anis ilma muslimaatiin isin jaa hanqa faayaan dhuftu faana turaan isin jaa dhiifama gaafa jechuudha. Arraan tana faayoo maaliif hin gaafachuu dureenis hogguu egaa raajuun as na fideerraa jechuudha. Dhiifama gaafachumatti hin jira jechuudha. Gaafachuutti hin jira. Naa godhu hiddee garuu hedduu takka wallaahi isinis waan fi yoo ta'e aarana qabdii dhuguma saniin aarana qabdii. Akka ilma nama tokkotti namni tokko balleessee yoo dhufee jechuudha. Dhiifama isin jee irraa hin fudhattu darteetti sanii fi malee waan biraatii miti. Ammaan tana mana kana anis kaameraan akkuma mana isaanii keessa ni jiraa ni beekanii sanumaan ibduratti banee itti haasoo jiraachuu yoo dhuftee kan dhiifama naa gootuu fi naa godhuu baatu isinillee hin beeku yoo naa godhuu baattes bakka gaawaa tokko ni godhu jiru. Akkasumatti akka ilma namaa tokkotti amansiisee jechuudha. Wallaahi hanganaa waan akkanaa ittiin deebi'u jeetiin jira isinilleedha. Isinillee akkas jeesan booda waggaa isin dhuftee yoo naa godhuu diddee raajuu waliin itti himee takka takka tasgabbeessine itti san booda yoo dhiifaman akka naa gootu isii miirraan kufee ani hin gaafadhaa jechuudha. Faayoo jechuun namaan harka ishii nyaadhee waa meeqa agartee miti harka isirraa nyaachaa ture jechuudha. Saniifuu wallaahi hedduu takka anilleen itti balleesseetiin jira waan isin na goote. Saniifuu ammaan tana dhiifamaan gaafadhaan isin ijaa isinis dhufu jirti hanqa isin dhuftuun afaan turaan isin ijaa. Okkee ta'a akkasitti humuu kaamera asii kaayetiin jira. Ta'a dhufu jirti hanqa isin dhufte waan isin gizee isin dhufte waan isin naan jettu dhiifama naaf gootu immoo hin gootu waan isin jettu walumaa laallaa afaan turaan isin ijaa. Yoo na tuuttis walumaa laallaa.
سينا Maal si godha? لا تاو متين جرا والله كمان تاي بكا واي يجورا تاي تياد بيفرا تاي Maal ta'e? ونين تياد جرما أكمل فاو تنارا فردا بكا Deemii siin jedhamu hojjennu mana kana. سبب كانت ديمو كبا فايا Bakka itti deemtu maal hin qabne dubarnaa biyya kanas fide. بيتنا يفهم نموت في ما قال غير فيه Hafalatti dhuftuu kan hin beekan maal bara keessee siin jeeban. لا يجون فا والله يفهم ما سي أكاد يفهم أنا أقوله يجون أمان Dhiifamni kun maal? Dhiifama beeytaniisin. Dhiifama beeytan malee dhiifama beeytaniisin. يفهم أنا ما بينا يجون Osoo dhiifama beeytanii mana kana deddeebitanii kanatti rooristanii bara. خلاص برا ما يجون أنا جماعة كيسن ديبيتين جرا ونين إسنير رول سمتا كنجر تيجي Hai, gameenyu deemte. لا يجون نافراجون تكتاني يجتي وان Yoom takka taata? وان ده تيمتين جريتشو Maali wanni hundi taate? ونين أنا تيمه دورين ني أجريتين جرا يجوا تكرروا وانا دادا تيسلا بيجيفهم دورين والله ما أنت Osoo beeytu gaggeessee booyi osoo rafu jirtu gaggeessite. لا والله سبب هي الوقت مجيء سنبقى عمل يفهم يجي اسمه له تلان أكيد يرتونين بيخادي باري بتيجو Duraan akkasiin isii malee dhalaan jirtu hin beektu ture. دورين نفكاتشو دورتي خنا أمر جا بليسين جرا قروتو أما والله Amma laal feetu balleessi feetu tolchi akka feete ta'e mana kiyyarra qalbe argaa ta'een fadhu mana kanatti. أوكي جتشو نمني رجاكتي آرتي تكني شو جتا Fedhuun isa singal jubbeen siin jaha mana kanarra. أيه كتوغا أما يفهم سيجافر ده يونا أقوله جتة سكنا Ifama بتكلم maalis si godha. Ifama maalis si godha. Galgala osuma dhuftanii mana kana siiriin na dhamaastanii ilmaan kiyyarra haala gannaarii qofaan naafe. Ammoo maal yaaddee as taa'u jirti. Maal naa yaadde. أيه تاعك Maal naa daluu as taa'u jirti. لا جتشو يفهم وان سيجافر Baatoo haayyattee ayyoo fakkaattee as teessee guyyaa sana sitti akkasuma gootee barguu viidiyoo haayyannee taa'u jira. نين بيرسين جتشو Mana نمني keenya kana saar boojiriin kaameraa baranneeti isumaa itti sudaannee rafneen quufnu bobbaanus mana kana keessa waanuu kaan jenneetti cinqanna isinirraa takkaa rafneen beenu akkamitti dhiifama isinii goonaarra لا جتشو والله نين بيرسين akkamitti isinii goonan siin jeeban نين بيرسين maal beeyta osoo beeytee akka namaa yaadde fuula kiyya dhaabbattee niin beekanaan hin jirtu nama fidattee haballee isaa keessa ni beeyta namaa jiru. أوان جتشو نمني نين أني كبردة ديمون دورين ني بيتراجو أنا ما بيسا ولي سايبا سنيتشي Saayibni kana nama godhaalu. جتشو كمان أبر نمني إلمي نماري بلس خلاص بديد يا بيكني ديمون Ani feetu ilma namaa ta'e feetu bineensa ta'e feetu shayitaana ta'e nan galchoon bayi mana kiyyarraa narra. أو فاو قران تبوي Bayi mana kiyyarraa narra. لقي أمد بيت كاسيما والله أندورين Ni beeytaame mana kiyyarraa ifeegeetiin jiraadha malee نين بيرسين akka namni mana dhufee na tuffatu fitti hin dhiisu. Dhabaan. لقاك ساعة أملي نمولو تعريف ما سكاب نجيب An نجيب aslan anaa duwwiiti fitti hin dhiisu. Sa- Ajjeeseetiin akkasi dhiiga gannaqee achi booda qalbii takkaa. دورين يفا دويتين دوري لقارا Ammallee adawwiitti ijaarti. والله أما Ammallee wanni دويتين adawwiitti ijaan ala taate takka hin jirtu. Osoo durii kana akkasi gadi suuphan. أو فاو أكام مدوا سني سمان تمجينا والله دي فما سكاب شو رفي Ganaan akkana miila kee kamara nyaana dhuftee kana waa asala guurtee takka jala guurtan takka ulaa gubboo guurtan takka eessa guurtan halkan kana guutuu akka gidaara nu yaasaa لا سلا فاو halkan guutuu shaarra nu yaasaa guurtan. أما يجوا سلاني Asinirraa arrabnu. سلا ورقة سن بكاي شيء تطيب كاي أن نافراجون باسو باني أتين نورمال هذه كنا تناسو يدون بيتا Wanni ati baafteef siima. أيه Wanni ati baastees ara nageenya godhanii borumootti deebi'ee faayoo dhamaasee ilmaan isii yataamaa godhee guddisaa haala jiruuni waraqaa san baastee malee waraqaa san jaalattee baaste. لا والله يجوا سني ميتا Jaalattee baaste waraqaa san. أكاتي المان كي ترى ديمين فرني بيتا Deemta. لا والله بالله سني في ميتا Maal si teessuma? أن جتشون أكل ما نما تكوتي أمانيتين جرابك أغرتيني وان دورين دربسن را Waan ديبي kana anaa khalaqsiin jee. كالتي المين ماني كالتا Keeti khalaqsiin jee. ربي Siin دقي khalatee bira. أنا ميت أتلي أملي دم كالتا المين ما عندنا كالتا ميتا Ani mana maa rabbiin nun khalaqsiisin kaa. دقوا على نيكالتا المين ما عندنا قرور يوم ما زعاف شجرا كنا ما تكوتي An dhiifama hojjettu san du'een dachii tana jala dhabama malee dhiifama siin godhu. أتي نمني سر راجو تومي دمي Ati dheengadda sooressa moo maal jettan gurbaa akka keetiisan. سورة سامو Asitti argiteeti deemnee dhiifama gaafa duulle hojjeta kufi. Aan Oromoo dogonggoreetiin jira ilma namaati deemfaa yookiin raajuu dhiifama gaafa dho'ettee nuti ilma namaatiin dogongora jenneeti dhiifama goonee guyyaa sana. أمسو لا Deebi'ee garuu kan godhe fuudhee raajuu yaammatee waan inni dhuguu waa godheef hajee raajuun achirraa achumaan dhabamee nuti asii dhuftanii nurra deemtan saandarii kaayyattanii. لا جتشو Ammoo akkam akka isinii taa'u mana kana dhuftee dubbii lamaa shan wajjin goota. أوفا والله ميلر تنسى قوي وقوم هيا تنتات An dhiifammoo tiyattu kana sirraan نمني كنا مي نمني نمنا مرة جيتو دي فمو جاني دي فمو نما برا bar osoo nama narraa ajjeeste nama san narraa ajjeesee jeetiin dhiifama si godha. Ayyee. Gaaf meeqa mana hawaasaa nama raajjitaa Gaafni? baastanii gaaf meeqa ayaa namarraa na baastan.
Ana duwwiitii yaantu barana dhiifama godhaafi. Kalaas Baay'ina raajaa. aan guyyaa takka. Baay'in si jenna Awo raajaa. faayo kalaas Baata moo baatu balleessi. Bakka baay'ee godha. Baay'in si jee haa baay'ee Ayyee gaala. dhiifama bakka amma. Baay'in beeku. Dhiifamaas gaafachuu deemaa bara. Beeku laal. Jinni na godhin gaama baay'ee gaxubuun baay'ee si jee. Awo karaan itti deemuu qabu faayo taa'e. Ableen doomaan gisee na akkana si diruufillee sirraa naa badu gabbeen fidaddaa. Sababa keetitti. Beeku si baay'ee. Sababa keetitti kan inni nama silaa duree wajji dara hunda waa hunda dhiisee. Sababiitti yaaddi. Wallahi an. Alaakee fi keetiin dhiiftee sammuu teetiin dhiiftee wasa alaakeetiin kaaftee malee jalaa deemte malee nuuf hin deebinee bara faayaa fi dhiifama godhattee hin deebinee bara an gaafa gartee asitti asii waanaa keessee akka maraattutti akkasii lafarra akkana akkasii na godhu sani maali sittee gaafsan amma maali gaafsan maali Gaafsan ati yoomiyyuu ilmi namaa tokko namumarraa jijjiiramu garuu waan takka niin balleesse sana badii xiyya furdheetiin jira dhiifamaan jijjiiru wallahi. Ani yoon hin beekne yoo badiisan. Yoon laal feetu balleesse feetu dhiis nan galchoon. ati koy. Ulumati yana qofa laal harkistee gannarraa baatee naa gaccufuu bichaa. An sababa amma fakkeenyaaf bari waan kana dawaa kana sirraa yakee jechuun dawaa sheettatti bunda fashaleessee sirraa yakee si fayyisuu kanaafuu sheettatti waamee kana dhageetti jiran geeta. Naacha fashaleessitee. Eewa. Qawwee furadhu shuggutii furadhu bakka inni lafu dhayi. Shuggutii ayyee shuggutii eegalte shuggutii akkaan hin qaban beekta raajuu qaba. Raajuu san akka neemaan tana. Kala nakani diimee silaawu namni waan akkana dalagu nama khayrii dalagu miti dheetii mataa isaa facaasii garsan. Wallahi ani na digartu. Jala gaamma kottu. Amma bakka raajuun kaayinsa. Dura dhiifama naa godhi wallahi ammaan diimee mataadha. Dhiifama naa godhi. Eewa. Oggaati isa dhoowwitee akkasii duree isaa dhagee dhiifama akkasii siin godhe. Sanyachi naan gootu. Sanyachi siin godhe. Dhagee wanta akkasuma. Siin godhe arraan tana dhuftee dhiifama naan jette isaan ajjeesu naan jettee dhayitee isa radaanaa guurtee as naa fidde. An dhiifama walii goone jeetiin angati dhuftee as naa teessu eegalaa bakka tanaa teessee miti. Akkana jetteeti as jala naa dabarsitee afranii lafarra na oofta. Akkaan siitoo barbaaddee duuba. Akkaan siitoo barbaaddee moo narraa baatamoo narraa hin baatu karaadhaa. Ammaan tana sirraa hin baatu. Dhagee waan dhiifama naan gootu taanaan isaan bari deemee mataa dhoos niin beeka garuu niin dhaa. Yoo dhuguma saniif fayyadummaa san akkasitti beeytee fi qabaatte an dhiiraa beeynaan bahiiti. Dhahii dhiiga isaa wayiin tuqii fidiin agarsiisi. Achi boodaan akkasitti dhiifama si godhee akka obbolummaa wajjin nyaannee wajjin jiraanna. Sanyachi naan gootu. Sanyachi siin godhan dhiifama. Wanni maan naan goone kun maali ati raajuun dhiifama naa godhe sirra raajuu dhiifama miidhamee bara. Laa rabbii fiyyaa arraan kanaan na jira malee sila akka keetiitiin dachii tana jalaan jira. Dachii tana gubbaan jiru jechuudha. Deemee bobbeen galuutti hin jiru. Si galaa jiraamti. Saniifuu waan san ta'e nan caqafatii waan hin jiru. Maali koo ati namni kana garaa jabaatu rabbii. Amma dubbii qoqqoodiin kaa. Khalaas yoo si. Waan isin jala geesse. Lageetiin jira. Yoo si ta'e fudhatte yoo si hin taane beeyin sin jee baran dhiifama keetti sin barbaadu. Ammaan tana niin baa dhageessi binima. Wallahi niin baa garuu hin lololiin faa. Niin lolamaa fi loleen deemba ifoo mana kiyyaan jiraara. Kaan malee si godhuu danda'anii. Niin beeka akka jira gootu. Dhiifamaa si gaafachuu jira malee waan biraatiin aan bari. Aan dhiifama san hin fudhu. Icciti dhageessi binima. Icciti sheettatti hunda jalaa baasee himee jechuudha. Waan inni du'aa inni kaayota fashaleessee ammaan tana hongabbee. Ana kanatti akka isin daranii sun waan godha. Maal si godha? Siirii baana san inni deebisee jechuudha ammaan tana. Ati gaaf sana an dhiiraa jettee waan san dalee deemu hin dalee. Ammallee an dhiiraa jiidee isa sana galaafadhu kottu. An dhiiraa raajuu wajjin akka waan icciti fashaleessee jee dubbachuu jiru na quba qaba. Sheetatti. Si quba qaba baran si quba qabu jennee baran. Hayyee. Si quba qabu jennee baran. Kalaas. Deemtee. Ammaan tana bari sheetatti fi sooresaan wallahi naan malee ejjechuu hin danda'an sin jeetiin jira garuu naan achitti biyya kunoo wallahi akka zeetetti deemii bakka inni jirutti hin tisgeessa tamaam wallahi. Amma baatuun kadhaa nuraas. Nuraas yommuu baatuun anaatu hojjeseeti sillee irratti deemuufa. Du'aa jechuun du'aa sanaan qaan tana dura waan hunda gartee mi yoon kaama booda ni deddeebi'a sanuun hin beeka. Gizeen waan inni jiru san jalaaf jaleesseetiin jira. Yoon dhaqee alaatuun wallahi nama meeqaatu seequ jira. Gaardii meeqa qaba nu jeessa bilaajitti. Raajuun haa dhufu. Anaan ajjeesu bakka masaa hin gartee ta'e soolaataa taasisan. Nageessi deemi. Raajuun haa dhufu sibiila ogaa shugguxii isaa bitatee dhufee waliin naasuu raajuun ture. Anuun sadii si bara anuun hin qabaatu. Ati dhalaa duba dhalaan dhiiraa wajjin lolan deemu. Akkasitti nyaachifadhee bitti misoo godhee isa agarsiisaa kottu deemu. Ati dureen. Deema maal sodaachise? Dhiifama naa godheetteemi bakka isaan jiran bakka isaan tattaanii waan kana dalagan nagarsiisi. Mana san barjuu ol seenuu dandeesse. Hin tuqinati. Ayyee. Ana qofa mana san garsiisi jennee yaalaa deebi. Anaatu isaanirraa gabaabseetiin deebi'a. Akkasitti dhiifama sii godha. Ammoo saniin achitti akka dhiifama faayannaa godheettee hin manaamin sitti meen jiru. Ati hanqaan inni isaan biratti geessu. Bakka jirta arriba keessaa ka'e mana biyyaa deemtee. Awwa an kaduwaa san hunda fakaleessee waamee qabu. Wallaahi faayo
yoo isaan amma booda waan akka deebisanii fiduu hin danda'an jechuudha. Ajajaa kiyyaan dureen anaatu tiimaa fi wanta kana deemanii godhan malee naan achi wanta akka godhuu hin danda'an. Siituu deemaa fa'aa ofiirraa jira maasaa jaa. Sun jechuun. Har'a duuba maaltu dhiifama fidere. Kalaas bar dhiisee jiran jechuudha. Laala amma. Ufteeti yaanii gartee waan mi'aante isin jettu san guutuu daleetee eega kuufte dhiifama hucciiniiti. Deem dhabamire. La marata. Nama jettee fuula kiyya dhaabbattee dhiifama nan gaafa deembe. Dhagee marata jechuun nama udaan dibatee huccuu ofirra nyaatu jechuudha malee nama normaala akka keessatti kanaan gaafa waan isin gorsaniif wanta kan ta'an nama kana caalaa godhee jiranii garuu wallaahi amma booda anaa isin bira jira mee kana wanta akkasitti ta'aa godhee jira. Akkasi gaama akkana jechuun keessuuni ammaan isinitti deebi'ee mooka akka jarki fannifannee deemnu feetere akka jarki fannifannee deemnu feetere akkasiin jaawaa akka jarki fannifannee deemnu feete akkasiin daqiiqa takka keessatti sirraa akkana baasaa bara niin beekaa niin beekaa duuba maali onneen jabaan abbootummaa mana heebsitee hima aadoo qaanfattuu bara as fadhaa godhu feeteeti. Awwa kottu yaa kottu faayu.